Hello. Sagaleen koo dhaga'ama. Hin dhaga'ama, hin dhaga'ama. Hello. Hello, gala. Sena baame. Kaameraan kunis rakkoo qaba. Sena. Jajjabe. Hello. Nam tokkolleen hin jiru. Kasilaa dhufelleen maali wanni akkana laayiviin akkana muuziqaan qabne jettanii seenaa wanni guddoon sii galtee suufa kaayyattee kootii sii galtee kootii 150 kan jennu sana kootii kaayyattee sii galtee saba kanarratti olaantummaa akka sii galtee namni hayyuun isa malee hin jirreetti karabaatti kaayyattee ol baanee haasoo osoo hin taane dhimma sabaarraa akkuma sii galtee dhaamsuma dabarsuutu barbaachisa. Dhaamsa dabarsuun barbaachisa. Namni garii pirotokoola eeggadhu naayif akkasitti wanni pirotokoola jaaniin hin jirtu. Wanni guddaan dhaamsa waan rabbi nama hubachiiserraa sii galtee namoota hedduu jira. Hayyoonni Oromoo hedduu. Kanaaf waanuma sii galtee nu keessa jiru baafachuuf jechuudha. Kanaaf pirotokoola ni barbaanname kootii 150 ni barbaanna. Kootii akka bilisiginnaan uffattee sii galtee uummata walitti qabanii akka ijatti baasan sanitti kootii akkasiitis hin barbaachisu. Kootii wanni guddaan aayidiyaadha. Kanaatiiti seenaa. Nama tokko jira. Har'a yaada namaa kana yaada kanneetiin marii irratti gaggeessuun barbaachisaadha. Kanaaf gaa mana namni jiru keessatti waa dubbachuun eegalamaa mana namni keessan jirra keessatti waa dubbachuun xiqqoo nama rakkisa. Kanaaf mee koomentii waan sirraa'u qabu silaa'u kaameraan kiyya rakkoo qaba. Kaameraan akka malee rakkoo qabaa hin mul'adhu. Wanni guddaan sii galtee akkuma harreefu jedhe kaameraan ni sirreeffama inshaallah ni sirreeffama. Kanaaf yaada waan sii galtee wanna jiru sirreeffamuu barbaadu. Kanaaf gaa wanni guddaan bifa sii galtee wal taphachiisuutiin wal bashannansiisuutiin waliin haasa'uutu barbaachisaa jechuudha. Kanaaf namni jirtan ni yoo jiraatan nama tokko irratti duba haasoo kiyya ulfaataa kana haasoo ulfaataa sii galtee haasawaan baadhadhee mana kana ol naqee
نوم لما في سدير رتي هاسون وكم نمت الفاتح خناف ما سينا سينا مين نمني جرو بريفة ماني ساتو oromumaa fi itoophiyumaa ja'a. Oromummaan maali? Itoophiyummaan maali kan jedhu waa dubbachuu barbaadeeti. Oromummaan Itoophiyaadhaaf maali? Itoophiyummaan Oromummaadhaaf maali? Yaada bareedaadhaati gala. Oromummaa fi Itoophiyummaa. Amma yaada lamaan kana jechuun biyya Itoophiyaa keessatti wanni yaada lamaan kana siigaltee yaada lamaan gurguddaadhaa fi yookaan waan siigaltee sabummaa gurguddaa kana jechuun Oromummaatu Itoophiyummaarra duulaa jira. Itoophiyummaatu Oromummaarra duulaa jira kan jiru. Silaa beektaa namni ija hin qabne namni sammuu hin qabne waan jiru waan dhabu. Oromummaa yoo badde Itoophiyummaan ni lalisti. Oromummaa balleessanii Itoophiyummaan tarkaanfii tokko tarkaanfachuu ni dandeessi. Itoophiyummaa baddee Oromummaan tarkaanfachuu ni dandeessi kan jedhu irraa siigaltee haasa'uutu barbaachisaa jechuudha. Kanaaf mee seename keessaafuu beektaa namni ona gadii ona siigaltee keenya san namni keenya namni onaa Harargee jechuudha. Namaas hin dhageeffattan yaadan kannattan nama beektan faawwate hayya abaluun laayifirra jiraame hayya siigaltee wal xiqqeessuu tanaatutu mul'ata. Abaluun laayifirra jiraame. Kanaaf namni siigaltee wal jajjabeessuutu barbaachisaa jechuudha. Wal jajjabeessuu yeroo hunda siigaltee koomentii hammeenyaa bichaa walitti darbachuun hin barbaachisu. As keessa dhuftee yaada kennachuutu barbaachisaa. Kallattii wal qabsiisuutu barbaachisaa. Ona keenya siigaltee gama gadii kanarraa waan akkasiitutu siigaltee mul'ata. Uummanni keenya beektaa ilaalcha habashaan nu keessa tokko jira. Ilaalcha kunis maali yoo kan jennu taate ifirra siigaltee ifirra nama kabanya. Anama fakkeenyaaf nama kiyyarra diinaan kabaja. Nama kiyyarra warra Itoophiyaa jedhu saniin kabaja. Nama kiyyaa firaasha kaniin hin afneen firaasha manaa qabu nama biraatiif hambaaf firaasha afaa jiru. Aadaan akkanaa kun badu qaba. Aadaan akkanaa badu qaba. Kanaaf aboo nama keenya tokko laala abaluu tokko siigaltee maammee bagana gaan dhufte warra keenya namaan beeku tokko laayifirra jira jetteetuma liu jettee kutta kun hanqina guddaa qabsoo nuti gootu hin jirtu. Yaada namaa yaada fudhadhu namarrattis yaada kannii yoo namni siigaltee karaa qajeelaa hin jirallee namaaf sirreessuudhaaf yaalii godhe. Kanaaf seename maammee haroo maammeen dhufee jira. Eeyman hangareen xiyyaa unaaf geessifoo nama biraan barbaadu. Mee namni ni carraa kannuuf carraa kaniin kannuuf.
Kanaaf gaa wanni inni irraa dubbachuu barbaadu oromummaa fi itoophiyummaa ja'a. Oromummaan Itoophiyaaf maali? Oromummaan Itoophiyaadhaaf maali? Garaagarummaa oromummaa fi itoophiyummaa jidduu jirtu maali? Oromummaan Itoophiyaa keessatti yoo dagaagte itoophiyummaa ni miti. Mee yaada bareedaa sii galtee kanarratti marii godhuun barbaachisaadha. Akkasii seenaame. San dura waan akka wayii takkaas ani waa hedduun qabaa. Akka wantaatti beeytaa namni waan isa qunname hedduutu jira. Wanni inni qunname san keessaa beeytaa waan akka malee namni kun hundinuu waan qunnamu numa qaba. Kanaaf gaa baacoo sii galtee waan takka takka isiniif hin dhiyeessuuf yaala. Ammoo duuba bakka namni hin jirretti, bakka mana keessa manni duwwaatti, bakka sii galtee birmadummaan mana kanaa osoo hin kabajamnetti waa himuun hin taatu. Waa himuun hin taatu. Anaaf haftu malee. Anaaf haftu. Birmadummaan mana kiyyaa osoo hin kabajamnetti haasawaa gad diriirsi. Haasawii wayii taatiiba. Hin barbaadu. Mee takka takka barreessaa. Warri jirtan paarlaamaa Itoophiyaa taatanidha. Warra paarlaamaa Itoophiyaatu yeroo sii galtee mariin gaggeeffamtee wanni hundi dhumte booda harka ol qabanii titisee harka ol baasan sii galtee hirribaa kaanii harka ol baasan. Mana kiyya kana akkanuma gootanii numa. Manni seera qaba. Karaa biraatiinis hin dhufinaatitti karuma seeraatiin. Waan ijoolleen teenyaa useente. Ijoolleen haraatu ol deemu jirti baadhiisaa. Habiraa. Joonii magana gaan dhufte. Ijoolleen haraa ol dhiyaate laal. Beeytaa gaa ijoollee haraa yeroo hin jiru haramaaya jechuun biyya qabsaa'oo taati. Haramaayaan biyya qabsoon Oromoo itti utubamte jechuudha. Biyya kaambiin Oromoo fi Oromummaa itti dagaagte haramaayaadha. Kana sii galtee dhaloota haramaayaa jennee waa mataa gadi hin qabannu. Seenaatutu sii galtee seenaa teenyaa seenaa gaariidha. Qabsoon Oromoo bakki sii galtee rabbi rammataa godhuuf jaarraa abbaa gadaafaan bakki qabsoo Oromoo itti utuban burqaan sabboontota, burqaan Oromummaa, burqaan eenyummaa eessa beektu haramayaadha. Kun dhugaa jiru. Of faarsuufi miti, of guddisuufi miti, dhugaan jirtu dhugaadha. Haramayaan biyya gootota, biyya sii galtee seenaan isii guddaadha. Bakka sii galtee namni hundi dhaqee sabboonummaa irraa baru, bakka sabboonummaan irraa bittinnoytu, bakka sabboonummaan irraa facaatu, bakka qabsoo itti baran biyya hangafa qabsoo haramayaadha. Haramayaan biyya goototaati. Kanaaf gaa kun dhugaa jirtu eenyulleen sii galtee dhugaa jirtu waliif fudhachuun barbaachisaadha. Seenaa jirtullee
beekuun barbaachisaadha. Kanaaf seentariin qabsoo Oromoo, seentariin qabsoo adda bilisummaa Oromoo haroo haramaayaa. Kanaaf gaa eegaan akkana jeemee kun akkuma beektaa haquma jiru haqa dubbachuun gaariidha. Waan siigaltee hin qabne faa yooniin walitti wanna godhee gaarii miti. Fakkeenyaaf amma namni irra guddaan qabsoo Oromoo tana keessatti qabsoo Oromoo gaggeessuu malee seentariin qabsoo Oromoo eessaa hin beekan. Ka'umsi qabsoo Oromootii fi sabboonummaa Oromootii fi utubamni adda bilisummaa Oromoo eessa kan jedhu namni irra guddaan dhugaa dubbachuudhaaf hin beeku. Amma ona gobeelleen beekan. Dirree qobsoon beekan. Harroo hin beekan. Sigaltee qabsoon adda bilisummaa Oromoo jaarraa abbaa gadaa faan qabsoon hidhannoo haramaaya. Kanaaf gaa nuti illee jenereeshinii siigaltee warra qabsoon san uumte jechuudha. Qabsoon siigaltee gobeellee keessaa baatee Oromummaan gobeellee keessaa baatee akkasitti Oromiyaa guutuu wal geessee jenereeshinii harka namaa kannuu hin beekne jenereeshinii siigaltee abbootiin Oromummaa fi sabboonummaan guddifte keessaa waan baaneef kun hanqanumaan jechuu barbaada. Kun qabatama waan riilii siigaltee waan dhugaa takka dubbachuutu barbaachisa. Kanaaf kun waan gandummaa fi waan akkasii jaamuu miti. Jalqaba siigaltee seenaa ofii beekuudha. Seenaan Oromoo riilii siigaltee waan beekamu qabu. Amma fakkeenyaaf wanni tana kaasuu danda'eef waan amma gobeellee kan jedhu qabsoon adda bilisummaa Oromoo qabsoon Oromoo gobeellee keessatti akka utubamtee achirraa seentariin sabboonummaa achirraa akka siigaltee wanni hundichirraa dabraa ture meeqa keenyaaf beeka. Jenereeshinii amma jirtu ni beeyti. Gobeellee lafa seenaa guddaadha. Lafa seenaa guddaa adda bilisummaa Oromoo akka taate namni irra guddaan siigaltee hin beeku. Kun kanumaa kanaaf ajandaa keenyatti achi dabarru mee Oromummaa fi Itoophiyumaa kan jedhu. Kanaaf Oromummaan Itoophiyaadhaaf maali kan jedhu. Fakkeenyaaf amma Oromummaan tun siigaltee Oromummaan waan akkana dhufee miti. Oromummaan nuti Oromoo jechuudhaaf abbootii teenya akka malitti meeqaatu dhumee Oromummaa fi Oromoodhaaf jechuudha. Oromoo ati Oromoodha, ati Oromummaa teetiin booni. Amma kana jechuun waan wareegama qaqqaalii uummata keenya kafalchisee jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf. Oromummaa tana nama keenya Oromummaa jedhanii itti himuudhaaf hayyoota meeqaan dhume jechuudha. Waan akkanuma kaatee dhuftee miti. Fakkeenyaaf Oromummaan Itoophiyummaaf diinaa miti. Itoophiyummaaf fakkeenyaaf haa fudhannume ummanni Oromoo sabaaf sablammoonni Oromiyaa keessa jiran mee halaallu. Sabni Itoophiyaa keessaa Oromiyaa keessa hin jirre ni jira? Hin jiru. Ummanni Oromoo siigaltee sabni siigaltee Oromiyaa keessa taa'ee uummata Oromoo cunqursee uummata Oromoo harmee irraa ciree siigaltee maqaa gadaantummaatiin hayaamee uummata tokkollee ummanni Oromoon xuune jechuudha. Nama biraan xuune Oromummaa isaanii dagaagfachuu, Oromummaa isaanii kabachiifachuu kana jechuudha. Abbootiin teenya kaleessa yeroo wareegaman waan biraatiif hin wareegamne. Kaampaanii dhuunfaa isaaniitiif hin wareegamne. Qabeenya isaanii kabachiisuuf hin wareegamne. Oromummaa tana jiraachisuudhaaf, Oromummaa tana siigaltee ifa baasuudhaaf, Oromummaa tana hubachiisuudhaaf wareegaman jechuudha. Wanni reefa akka je'ee sanfaan
qabsoon adda bilisummaa Oromootii fi Oromummaan gargar waan bahaatii miti. Duuba jaarraa abbaa gadaafaan Oromummaa tana barsiisuu keessatti wareegamni isaan kafalan seenaa kaleessaan nama yaadachiisaa jiru. Wanni jaarraa abbaan gadaafaan agarsiisa garagaraa agarsiisanii achi keessatti Oromummaan akka dagaagtu, ummanni Oromoo kun akka sabaatti akka siigaltee jiraatu godhuu irratti wareegama gurguddaa jaarraa abbaa gadaafaan kafalanii jechuudha. Oromummaan itoophiyummaaf waan nama sodaachisaa miti. Silaa nama sodaachisa taate ummanni Oromoo saba tokkollee Oromiyaa keessatti hin dhiisu jechuudha. Oromummaan dagaaguun itoophiyummaaf gaariidha. Itoophiyummaan ammoo Oromummaa oo balleessite. Oromummaan bannaan sabaa sablammoonni badan jechuudha. Oromummaan sabaa sablammoota miitu. Oromummaan sabaa sablammoota hin miitu. Oromummaan saba hunda hammadhaa jetti. Oromummaan saba hundaa wajjin jiraadhaa jetti. Oromummaan saba Oromoo ol kaaftee saba biraa miidhaa hin jettu. Oromummaan Oromummaa teetiin booni. Sabummaa keetiin booni jetti. Itoophiyummaan ammoo Itoophiyaa saba tokkoo, Itoophiyaa saba Amaaraa, saba nafxenyaa bichaa olaantummaa itti kabajame. Itoophiyummaan siigaltee Oromummaan keessa battu. Itoophiyummaa sabaa sablammoonni keessa batu. Itoophiyaa akkasii jechuun Itoophiyaan amma ijaaramuu deemtu. Kanaaf Itoophiyummaan Oromummaa ni balleessiti, sabaa sablammoota illee ni balleessiti jechuudha. Oromummaan garuu Itoophiyummaa hin balleessitu, sabaa sablammoota illee hin balleessitu. Kanaaf warri siigaltee yaada xiqqaatu hubachuutu barbaachisaa jechuudha. Amma waan takka halaallume warruma keenya siigaltee ijoollee bilisiginnaa jennuun tana halaallume ijoolluma teenya halaallu. Kanaaf siigaltee namni silaa'uu dukkana keessa dhaabbatee ijaan babaase jiru maraataadha halaallu. Fakkeenyaaf warri bilisiginnaa waan jiru Jawaar Mohaammed Oromoo Faristi jedhee, Abiyyi Ahmad Itoophiyaa Faristi jedhee. Kanaaf bakka tanarra wal didanii jedhan. Amma kun ilaalcha dogongoraati. Jawaar Mohaammed Oromoo Faristi wanni jedhee amma fakkeenyaaf ana fudhattan Haramaayaa Faristi fakkeenyaaf Haramaayaa Faristi Haramaayummaa kiyya himadhee jirtiin achirraan deebisee Harargummaa himadhee Harargummaa irraa Oromummaa himadha. Kana jechuun wanni beekamu qaba. Jawaaronni jedhe osoo siigaltee Oromummaan himanne Itoophiyummaa himadhuu akkamii Itoophiyummaan tuqiniidha. Siigaltee qabsoon warri nafxenyaa Jawaar san jedhe. Duuba yaanni Jawaar Oromummaan Oromoo Faristi kajoo kun sabaa sablammootaaf miidhaa qaba, miidhaan qabu. Miidhaa takkallee hin qabu. Oromummaa yoo dagaagte Oromoo Faristi oo jenne Itoophiyaa saba Itoophiyaa keessa jiru tokkollee miidhuuf sagantaa akkasii Oromoon hin qabdu jechuudha. Kana duuba warri yaada xiqqaatu warri bilisiginnaa jaaniin kun Jawaar Oromoo Faristi jedhee dhufee Abiyyis Itoophiyaa Faristi yaada kanaaf siigaltee wal didanii kurroon siigaltee waan dogongora guddaadha. Ammoo warri siigaltee yeroo hundaa dhumaatii namaa gammadu dubbii tanaas waliin laaqanii beekta. Kanaaf Oromummaa fi Oromoo Faristii fi Itoophiyaa Faristii miti kaayyoon. Kanaaf Oromoo Faristiin Itoophiyaadhaaf qoricha. Oromoo Faristiin Itoophiyaadhaaf qoricha. Akkami qorichaa jennume? Oromoo Faristiin Oromummaa teebichaa ol qabi sabaa sablammoota miidhiin jettu. Kana siigaltee qabatamaadhaan fudhachuutu barbaachisa. Oromoo Faristiin Oromummaa bichaa fudhadhu yoo Oromummaan fudhanne Itoophiyaa keessaa sabni hundi sabaa sablammoonni hundi haa dhabamuu hin jenne Oromoo Faristii fi Oromummaanis. Itoophiyaa Faristiin ammoo Itoophiyaa immiyyee duraanii hadaawii Itoophiyaa siigaltee olaantummaan saba tokko olaantummaan nafxenyaa keessatti dagaagde taakkasii haa dhaabnudha. Warri kaleessa siigaltee
awwaalamee qabrii keessa jirus akka Minilikii fi akka Haile Sillaasee faanis Itoophiyaa faristiin amma Abiyyi deemu san warra san qabrii keessaa qottee baaftee jiti oromummaa balleessu jechuudha. Itoophiyaa faristiin Abiyyi faan deemaniin Itoophiyaa faristiin warra siigaltee akaakayyoo Abiyyi faadhaa fi warreen nafxenyaa kana warra siigaltee Itoophiyaa malee itoophiyummaa fi amaarummaa malee biyya Itoophiyaa san keessa sabni tokkollee jiraachuun qabu. Especially oromummaa wanni jaantuun dhagahuun barbaannu mee ummata kana dhagahummaa isaanii biyya Itoophiyaa keessatti Itoophiyaa akaakayyoon teenya harka Oromoo irraa ciraa ture sabaa sablammoota irraa ciraa ture Itoophiyaan akkasiin waa deebitu. Oromummaan ammoo oromummoonni jedhamtuun yaa Abiyyi keenya yaa gurbaa keenya kan nuti guddifanne oromummaa tan nurraa balleessi oromummaan tu yoo badde malee biltsiginnaan lafa qabachuu hin dandeessuudha. Wanni amma siigaltee jara kan akka haasee oromummaa irra duulaa jiraniif. Kanaaf itoophiyummaan farra sabaa fi sablammootaati, farra oromummaati, farra eenyummaati, farra eenyummaa saboota Itoophiyaa kana hundaati itoophiyummaan. Oromummaan ammoo qoricha sabaa fi sablammootaati, qoricha federaalizmiiti. Kana jala murree beekuutu barbaachisaa jechuudha. Qorichi federaalizmii oromummaadha. Qorichi sabaa fi sablammootaa oromummaa. Kana siigaltee warri siigaltee sammuu waa yaaduun qabu fudhachuutu barbaachisaa jechuudha. Itoophiyummaan farra oromummaati. Farra sabummaati, farra sabaa fi sablammootaati. Kana siigaltee amma fakkeenyaaf waan kana ammoo onnummaan siigaltee Itoophiyaa keessa balaa fidee kufaatii dila kana fidee Tigraayilleen biltsiginnaa tanan fudhannu wanni jettee siigaltee Tigraayichi baatee leen kanumaa jechuudha. Kanaaf waan akka siigaltee Oromoon tun Oromoo Forest siigaltee oromummaa malee sabaa sablammoonni akkan jirreetti akkuma siigaltee kaleessa Oromoo waan jiru addunyaa kanarra maqaa balleessanii biyya addunyaa kana biratti seenaa Oromoo badaa bardeessanitti isaan arrallee wanni isaan godhaa turanii fi wanni isaan irratti xiyyeeffachaa turan oromummaadha jechuudha. Oromummaan boduu hin dandeessu. Oromummaan sadarkaa namni balleessu bira kuttee jirti. Oromummaan qoricha Itoophiyaati. Oromummaan qoricha federaalizmiiti. Oromummaan qoricha sabaa fi sablammootaati. Riili wanni kun siigaltee sabaa sablammoonni illee ni beekan jechuudha. Oromummaan bannaan Somaalummaan badde. Oromummaan bannaan Sidaamummaan badde. Hararummaan badde. Affarummaan badde. Kana jechuun maali? Oromummaan yoo dhabamte eenyummaan sabaa fi sablammoota Itoophiyaa keessa jiru badde jechuudha. Meegaa ummanni fayyaa hin qabne kun oromummaan haa dhabamtu. Oromummaan jechuun oromummaa jiru kun waan siigaltee akka bar diina wayii siigaltee Itoophiyaa tanaaf akka bar mataa dhukkuba jechuudha. Arras borus oromummaan qoricha Itoophiyaati. Oromummaan qoricha federaalizmiiti. Oromummaan qoricha sabaa fi sablammootaati. Sabaa sablammoonni tokkolleen kana siigaltee dhugaa jirtu tana ni beekan. Ni beekan jechuudha. Ummata Oromoollee ni beekan. Ummanni Oromoo ummata sabaa fi sablammootaa wajjin jiraachuu beeku, wajjin jiraachaa jiru. Guyyaa tokkollee saba kana jennee ummanni keenya siigaltee saba tokkollee ka dhiiban hin jiru Oromiyaa keessatti. Silaa dhiibanii arraan tana Oromiyaan madda sabaa fi sablammootaa hin taatu turte. Kun qabatamaadha. Kun qabatamaa. Kanaaf duuba oromummaa jechi jiru kun Itoophiyaadhaaf qoricha. Federaalizmiidhaaf qoricha. Sabaa sablammootaaf qorichi maali? Oromummaa. Oromummaan kabajamnaan Somaalummaan kabajamte.
oromummaan kabajamnaan hararummaan kabajamte affaaris akkasuma jechuudha sabni hundinuu yoo oromummaan kabajamte sabni hundinuu kabajama yoo oromummaan cabnaan itoophiyummaan aangoo qabannaan sabni hundinuu badee jechuudha kana sii galtee sabni hundinuu beekuutu barbaachisaa jechuudha waan kana beekuutu barbaachisa kana sii galtee sabaa sablammoonni Itoophiyaa keessa jiru waan kana beekuutu barbaachisaa jechuudha oromummaan bannaan federaalizmiin bade oromummaan bannaan hararummaan badde somaalummaan badde tigirummaan badde kanaaf oromummaa deeggaruun barbaachisaadha jechuudha oromummaan deeggaramnaan federaalizmiin deeggaramte jechuudha waan sii galtee jala burree beekuu barbaachisa amma fakkeenyaaf itoophiyummaa kan jennu kun jalaan Itoophiyaa milileek Itoophiyaa sii galtee olaantummaan sabni tokko keessatti mirkanaawe ta sii galtee olaantummaa saboota biratti keessatti xiqqaatte Itoophiyummaa sii galtee afaan amaaraa malee afaan tokkollee keessatti hin dubbatamne Itoophiyummaa sii galtee Itoophiyaa malee naannoon takkallee mirga hin qabne ta naannoon keessan jire ta daangaa hin qabne Itoophiyummaa akkasii jechuudha Itoophiyaan abiyyi faan jaaruu deeman kana oromoon sii galtee wanni qabsoo seentee qabsoo godhaa jirtuuf kana wanni sii galtee juwaarfaan mormanii hidhaa jiraniif kana sii galtee wanni paartiileen oromootii fi waraanni oromoo hundinuu wanni falmachaa jiraniif kana jechuudha duba falmaan amma itti jiran tun falmaa ummata oromoo bichaadhaaf faayidaa qabduu miti falmaa ummata Itoophiyaa falmaa sabaaf sablammootaati kana sii galtee sabaaf sablammoonni Itoophiyaa dammaquun barbaachisaadha jechuudha dammaquun barbaachisaa oromummaan bannaan sabaaf sablamummaan badde oromummaan bannaan federaalizmiin bade federaalizmiin bannaan sabaaf sablammoonni badan jechuudha waan kana sii galtee addaan baasuun barbaachisaadha amma fakkeenyaaf yeroo oromummaa irratti duulli gaggeeffamu sabaaf sablammoonni caluma jennee ilaallaa jechuudha caluma jennee nu galchu jennee garuu dhimma kana keessa sii galtee bal'inaan keessatti hubannoo qabaachuun gaariidha oromummaan bannaan sabaaf sablamummaan baddee jirti federaalizmiin badee jira waan kana sii galtee hubachuutu barbaachisaa jechuudha afaan hundaan waan kana hubachuutu barbaachisa fakkeenyaaf irra biltsiginnaan jaamtutu yoo lafa qabatte naannoo hararii tan jennuu sin jirtu naannoo somaalee tan jennuu sin jirtu naannoo afar tan jennuu sin jirtu beenishaangul hin jirtu sidaamni hin jiru gaambeellaan hin jirtu maaltu jira olaantummaa sirna milileek olaantummaa nafxanyaa olaantummaa saba tokkoo olaantummaa afaan tokkoo olaantummaa amantii takkaa kana jechuun wanni amma sii galtee godhamaa jiru tana godhuudhaaf mootummaan Itoophiyaa mootummaan Abiyyi Ahmad warri biltsiginnaa kun dura sii galtee wanni isaan balleessuu barbaadan oromummaa amma Itoophiyaa keessatti sii galtee oromummaa yoo badde federaalizmiin bade kanaafi xiyyeeffannaan isaanii oromoo fi oromummaa irratti wanni xiyyeeffataniif kana yeroo kaleessa sii galtee ijoolleen oromoo harka qullaadha mootummaa shiftaa wayyaanessa yeroo cabsan yeroo qabsoo hadhooftuu keessa turanii jijjiirama kana fidan ummanni keenya ijoolleen teenya jijjiirama oromoon mataa ofii bichaa fiddee miti jijjiirama sii galtee sabaa sablammootaa fidan jechuudha jijjiirama oromummaa fi somaalummaa fi adarummaa fi affarummaadhaaf dhufe jechuudha duuba oromoon sii galtee yeroo eenyummaa sabootaa mirkaneessuudhaaf ijoolleen oromoo qeeroon oromoo 5,000 dhumte sanitti 5,000 sii galtee itti gabbaranii jijjiirama fidan jijjiirama kana yeroo jijjiiramni dhufe booda oromoon jijjiirama kanaaf sii galtee bu'uura jechuudha oromoon jijjiirama kana finne jijjiirama kana nuti fide kaleessa
saba duraan nu miidhallee arra haa miidhamu hin jenne. Sabaa sablammoonni nu keessa jiranillee haa bahanii takka rakkoo irra finnaa hin jenne Oromoon. Akka duraan waliin jiraatan caalaa waliin jiraachaatiti as gaanii jechuudha. Duuba arraan tana wareegama ijoollee Oromootiin dhufte kanaatutu obboo hoolayyii sii galtee hoolayyii tana hoolayyii uumayyaan tana aangoorra kaa'ee jechuudha. Aangoorra yeroo kaan hoolayyiin tun as deebitee duuba oromummaa balleessuu irratti. Akkuma reefu jeessan oromummaan bannaan federaalizimiin bade. Oromummaan bannaan sabaa sablammoonni bade. Oromummaan bannaan hararummaan bade. Oromummaan bannaan federaalizimiin bade. Duuba ummanni keenya ummanni sabaa fi sablammoota ammallee kan dammaqiniitu irra jira jechuudha. Oromoon faayidaa mataa ofii bichaadhaaf qabsoo hadhooytu keessa seentee qabsaa'an jirtu jechuudha. Yoo oromummaan badde naannoo wanni jaamu kun hin jiru. Daangaa wanni jaamu hin jiru. Afaan kiyyo afaan Adareeti hin jiru. Afaan Somaaleeti wanni jaamaa hin jiru. Afaan Gaambeellaati wanni jaamaa hin jiru. Afaan Tigireeti wanni jaamaa hin jiru. Tigireen taniiwaa biltsiginnaan fudhannu sirna duraanii fudhannu jettee tani sigaltee weeraramaa jenoosaaydiin irra gaggeeffamaa jirtu. Isiin sigaltee numaa tani sigaltee eenyummaadhaaf qabsaa'aa jirtu. Tigireen qabsaa'aa jirti. Duuba sabaa sablammoonni kaan yeroo oromummaan badu jirtutti yeroo federaalizimiin diigamaa jirtu kanatti akka waan isaan hin galchineetti taa'uun kun dogongora guddaa. Kanaaf akkuma sigaltee kaleessa oppiidiyoon seenaa haaromfattee sa'a 10 takkatti qabsoo ijoolleen Oromoo goote saniin akkasitti dhumarratti akkasitti uummata garagalan sanitti warri sabaa sablammoota qabsoo Oromoon gaggeessaa jirtu wareegama hadhaawaa Oromoon gaggeessaa jirtu kanatti dabalamuun barbaachisaadha. Yoo wareegama amma Oromoon baasaa jirtu Oromoon wanni dhumaa jirtuuf oromummaa. Oromummaan maali? Federaalizimii. Federaalizimiin maali? Eenyummaa sabootaa ta'e. Eenyummaan sabootaa oromummaan bannaan Somaalummaan badde. Hararummaan badde. Affarummaan badde. Really waan kana sigaltee jala gammurree beekuutu barbaachisaa jechuudha. Oromummaan bannaan bas dhumte. Itoophiyummaan ni dhufaa mililik qabrii keessaa kaasanii akkuma amma footoo sigaltee akkuma siidaa tolchanii bocanii nuu kaa'an sanitti akkasitti qabrii keessaa nuu fidanii jirti. Itoophiyaa andinnat aadaawii unitary party system. Unitary party system waan religion amantiin takka waan languagein tokko afaan tokko sigaltee waan nationiin tokko nationiin qabi nationiin sabni guddaan Amaara kun ifa jirtu beekta. Kanaaf biyya takkitti maali? Biyya boordaran qabne jechuudha. Boordaran qabdu biyya takkitti no regional state. Regional statein tan qabne jechuudha. Regional statein naannoo kan jirre keessa no regional state. Maal jechuudha? Unitary party system. One party. Multi party system. Kanaaf waan hamaatu dhufaa jira. Qabsoo Oromoon eegaltee amma itti jirtu kana yeroo sa'a 10 takkaan jirru kanatti sabaa sablammoonni dammeeyxanii qabsoo Oromoo cinaa dhaabbachuun barbaachisaadha jechuudha. Qabsoo Oromoo cinaa dhaabbadha. Qabsaa'ota Oromoo cinaa dhaabbadha. Woboo cinaa dhaabbadha. Yeroon amma keessa jirru yeroo murteessaadha. Yeroo murteessaadha. Kanaaf sabaa sablammoonni Itoophiyaa keessa jirtan dammeeyxanii qabsoo Oromoo cinaa dhaabbachuun qabsoo Oromoo cinaa dhaabbatanii qabsoo Oromoo gargaaruun eenyummaa ta'e gargaaruudha. Qabsoo Oromoo gargaaruun sabummaa ofii gargaaruudha. Akkasitti beekuutu barbaachisaa jechuudha. Kanaaf Oromoon sigaltee falma hadhootuu yeroo gaggeessitee wareegamtee taan biyyarraa baatee dhumaa jirtu. Wanni dhumaa jirtuuf oromummaa yoo badde
sabaaf sablammiin badde. Oromummaan bannaan federaalizimiin badde. Kana sii galtee sabni hundinuu waan kana fudhachuutu barbaachisa. Hubannoo sii galtee qabaachuutu barbaachisa. Oromummaan yoo badde hin jirtu atis. Arraan tana sii galtee naannoon tiyya naannoo Harariiti, naannoo Somaaleeti, naannoo Affaari wanni jaamaan jiru. Arraan tana sii galtee biltsiginnaan sosobdee jirti. Umrii biltsiginnaa dheerisaa jirta jechuudha. Kanaaf sabaa sablammoonni Itoophiyaa, sabaa sablammoonni cunqurfamoon uummata Itoophiyaa. Kanaaf sagalee Oromoo dhaga'uun barbaachisa. Qabsoo Oromoo gargaaruun barbaachisa. Kanaaf qabsoo Oromoo gargaara. Oromummaan dagaagnaan eenyummaan sabootaa ni dagaagdi. Oromummaan mirkanooynaan Hararummaan mirkanooyte, Somaalummaan mirkanooyte, federaalizimiin mirkanooyte, bulchiinsi mataa ofii naannolee mirkanaa'ee jechuudha. Oromummaan dhabamnaan bas itoophiyummaan bakka buutee, itoophiyummaan bakka buunaan harka sirraa ciru, miila sirraa ciru. Miila sirraa ciree, taraa tana miila sirraa ciree harka ciree jiti. Magaalaa keessatti isin fannisuu ta'a jechuudha. Wanni amma deemaa jiru kun. Wanni amma deemaa jiru akkas. Kanaaf lubbuu ofii baasuudhaaf, eenyummaa ofii baasuudhaaf sabaa sablammoonni Itoophiyaa Oromummaa cinaa dhaabbachuu. Wanni beektaa Oromummaa jennuuf tun amma fakkeenyaaf sirna gadaa keessatti uummanni Oromoo uummata sii galtee eenyummaa namaa tuquu miti. Uummanni Oromoo uummata eenyummaa namaatiin nama miidhuu miti. Uummanni Oromoo eenyummaa amantiitiin uummata nama miidhuu miti. Uummanni Oromoo eenyummaa fi gosummaadhaan uummata nama miidhuu miti jechuudha. Seera keenyaan dhorku kun. Kanaaf wanni irraa dubbachaa jirru akka sii galtee Oromoon olaantummaa ifa ol qabdee sii galtee saba biraa miidhuu deemutti miti. Wanni kana jennuuf wanni Itoophiyaa keessatti wanni sii galtee amma Itoophiyummaantu wanni isiin fokas gootee balleessuu barbaaddu Oromummaadha jechuudha. Oromummaan bannaan Somaalummaan baddi, Sidaamummaan baddi, Hararummaan baddi. Kana sii galtee wanni amma jaratti deemaa jiran. Arraan tana ijoolleen ilmaan Minilik biyya Itoophiyaa keessatti hanqamta akka mataa ol qabachaa jiran. Kaleessa gaafa wayyaaneen jirtu. Namni tokko mataa ol qabatee bar eenyummaa sabootaa xiqqeessee hin beeku jechuudha. Namni tokko eenyummaadhaan takkaa namni si arrabsinaan ni ajjeefta. Arraan tana eenyummaadhaan biyya Itoophiyaa san keessatti nafxanyaan nama arrabsaa jirti. Lafa Oromoo keessatti teessee Oromoo ajjeesaa jirti. Lafa Oromoo keessatti teessee jirti Oromoo maqaa xiqqeessaa jirti. Hoolayyii qabattee jechuudha. Hoolayyii biltsiginnaa Oromiyaa jennuun tana qabattee Oromoo xiqqeessaa jirti. Arraan tana sii galtee warra eenyummaan isaanii nafxanyaatutu arraan tana Oromiyaa bulchaa jira. Biltsiginnaa Oromiyaa jechaa jira. Warra bifan tolle, warra harkaan tolle, warra ilaalchan tolle, warra sii galtee maqaan qabne waan akka paampaayirellee maqaan qaba. Warra akkasiitii sii galtee uummata Oromoo irratti, uummata Oromoo eenyummaa Oromoo qaqqabaa, olaantummaa nafxanyaa ol qabaa jira jechuudha. Kanaaf uummanni Oromoo wanni nama baasaa Oromoo gargaaruudha. Dhaaba Oromoo gargaaru. Dhaaba Oromoo yeroo hin jiru sabaa sablammoonni murteeffachuutu barbaachisaa jechuudha. Arraan tana qabsoon Oromoo karaa hundaanuu deemaa jirti. Finiinaa jirti. Oromoo gargaaruun eenyummaan kee akkasii turu godhuuf waan biraatiif miti. Sabni hundinuu tana beekuun barbaachisa. Oromummaa fi Oromoo gargaaruun
eenyummaa keetuu sii kabajama. Yoo oromummaa fi oromoon arraan tana sii galtee kufte eenyummaan kiyya, somaalummaan tiyya, hararummaan tiyya, affarummaan tiyya keetu kun ni kufa. Kana riilii sii galtee beekuutu barbaachisaa jechuudha. Beekuutu barbaachisa. Kanaaf ummanni Oromoo kallattii hundaan qabsoo gaggeessaa jira. Qabsoo ummanni Oromoo gaggeessaa jiru kana cinaa dhaabbachuu yeroon isaa ammaa jechuudha. Yeroon isaa amma. Booda sii galtee yeroo mootummaan Itoophiyaa kuftee ani akka saba tokkootti akka sii galtee saba Harariitti akka saba Somaaleetti wanni akka seenaa dubbattu boruun jiru jechuudha. Yoo arra sii galtee qabsoo Oromoo tanaa fi gargaarsan taane. Kanaaf kana sii galtee beekuutu barbaachisaa. Wareegama kafaluu barbaachisaa. Oromummaan jiraannaan Somaalummaan jiraatte. Oromummaan jiraannaan federaalizimiin jiraatte. Oromummaan jiraannaan eenyummaan sabootaa jiraatte. Really waan kana beekuun barbaachisa. Barbaachisaadha. Mee nama yaada kennuuf. Mee yaada. 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 Yaada eenyuuf hin kenna. Eenyuuf yaada kana. Ergime maammi haroo. Maammi yeroo kojoo. Ergi request mee siif hin kenna. Mee wanni niin jechaa jiru tun waan dogongoraa taates waan sirraa qaboo taates bakkan tuqiyoo jiraates chaansii isiniif hin kenna. Akkasitti ol seenaatiti. Onna jaame. Hello. Eenyuuf hin kenname? Baraka. Qeerroo tokko jira as keessa mee qeerroo haalaan sii galtee wareegama guddaa kafalee qabsoo sii galtee qeerroon gaggeessaa turte keessatti adda durummaadhaan nama hirmaachaa ture Baraka amaan jaama. Ijoollee dhaloota Haramaayaati Daammotaati. Kanaaf ijoollee jajjabduutu jira. Akkasuma sii galtee amma qabsoo qeerroo godhamte keessatti akkuma beekamutti waa malee mibeeta reefooniniin sii galtee eenyummaa waniniin jee qabsoon bakki irraa haate Haramayaa waniniin jeef waa malee miti. Naannawa Haramayaa sanitti wareegama qaqqaaliitu kafalamee keessaafuu Aggaamii Juwaar booda ijoolleen teenya kameletti miidhamtee ijoolleen teenya ammallee sii galtee ijoollee jajjabduu hedduutu sii galtee biyya namaatti baqachaa jira warra baqatee. Kanaaf gaa Oromoon akka Oromootti hanqinni guddaan qabnu beektaa. Nama qabsoo godhu nama kaleessa sii galtee saba kanaa jecha wareegama guddaa kafalee namni keenya deebi'ee ilaaluu hanqina sii galtee bal'aatu jira. Aadaa sii galtee wal bira dhaabbachuu san hin qabnu. Ijoolleen baqattee biyya namaa jirtu, ijoolleen sii galtee Naayiroobii jirtu. Namni keenya kun ijoollee tana jajjabeessuudha karuma hundaanuu
hanqina bal'aa qabna. Kanaaf wanni kunillee siigaltee akka Oromootti waan sirraa'uu qabu. Nama kaleessa saba kanaa jecha miidhamee biyyarraa ba'ee gargaaruutu barbaachisaa. Bira dhaabbachuutu barbaachisaa. Kana namni keenya gizee qabsoo jettan qabsoo gizee jaanee duubaadhaan qabsoo tana duuba qabsoo tana gizee namni Oromoo kun gizee qabsaa'ee ijoolleen Oromoo tutu wayi qeeroo teenya tana yaabu qeeroon numa jajjabdu garuu faaruu akkasii ni beektan ijoollee kaleessa qabsoo Oromoo tanaaf eenyummaa Oromootiif Oromummaatiif warra miidhamee biyya namaatti baqatee laaluu irratti jajjabeessuu irratti biyya baqaa keessaa baasuu irratti waan jirtu silaa akka siigaltee nama keenyaatiin qabsoon Oromoo waan godhamaatii miti dhugaa dubbachuudhaafan dhugaan dubbachuu beekaa waluman laaluudha siigaltee kanaaf namni Oromoo hayyoonni Oromoo waan kanallee itti deemtanii waan kana siigaltee furmaata fiduutu barbaachisaa. Warra kaleessa siigaltee aggaamii Jawaar booda siigaltee jijjiirama kana booda warra OPDO tanaa wajjin nama agarsiisaa ture hunda ispoonsara gootaniif ispoonsara ispeeshaalii ispoonsara Kaanaadaa warra kaadiree ta'ee fi biyya alaa ta'ee obboleessa kiyya tokko qabsaa'aa tokko jira jettee warra silaa Oromummaa tanarra miidhame dhiiftee jetti nama qabsoo tana keessa hin jirre ispoonsara gootaniif jechuudha. Kanaaf faayidaa dhuunfaa ofii jala deemuun gaarii miti. Namni saba kanaaf qabsaa'ee galata argachuu qaba. Biyya baqaa keessaayis baasuun barbaachisaadha. Wal bira dhaabbachuun barbaachisaadha jechuudha. Ispeeshaalii warri Harargee waan kana hin qabnu. Wal bira dhaabbachuu hin qabnu, wal gargaaruu hin qabnu. Waan biraa kunneen jetti siigaltee nama keenya gosa lakkooyinee jetti ispoonsara walii godhaa jirra jechuudha. Ispoonsarri sana immoo maqaa warra siigaltee qabsaa'ee biyyarraa ba'ee warra miidhamee biyyarraa ba'e warra siigaltee jireenyi isaa itti hadhaawee biyyarraa ba'eef akkaataa siigaltee ispoonsarri itti qophaa'u garuu kanaan faallaadha. Nama OPDO keessatti nama dararaa ture qabsaawaa finnee jettanii jetti biyya Ijiptiitii fi Keeniyaa tana fiddanii qabsaawaa jabaa wayi qabsaawaa ajaa'ibaa jettanii jetti ispoonsara Kaanaadaa gootaniif namni dhugaan qabsaa'e Keeniyaa keessa jira, Ijipti keessa jira, Yaman keessa jira jechuudha. Wanni kun hundeerraa jijjiiramuun barbaachisaadha jechuudha. Jijjiiramuun barbaachisaa. Kanaaf akkaataa namni keenya ispeeshaalii warri koomunitiin Kaanaadaa jirtu akkaataa siigaltee koomunitiin itti deemaa jirtu kanaan namni qabsoo Oromoo tanaa'u siigaltee wanni seenee qabsaa'uuf hin jiru jechuudha. Garuu Oromoon namni Oromoo ijoolleen Oromoo faayidaaf hin qabsooyineedha malee silaa waan ibboota nama deebisaatee jechuudha. Yeroo kaadiree fiddanii kaadiree biyya keessatti nama cinqaa ture fuutanii ispoonsara Kaanaadaa gootaniif ispoonsara Kaanaadaa gootaniifiti ichi baaftan. Ka silaa miidhame, ka qeeroon miidhame, qabsoorra ka miidhame, kan lubbuudhaan bee, kan siigaltee diree uffatee bee, kan maqaa jijjiiratee bee biyya namaa tana keessaa Naayiroobii keessaa, Ijipti keessaa, Yemen keessaa rakkachaa jira. Kun siigaltee koomunitiin Oromoo biyya hunda keessa jirtu waan kana itti yaaduutu barbaachisaa jechuudha. Itti yaaduutu barbaachisa. Ijoollee qabsoo Oromoo tanaaf jecha biyyarraa baqattee gargaaruun barbaachisaadha. Bira dhaabbachuun barbaachisaa. Kanaaf waan kana siigaltee akka dhaamsaatti dabarfachuun barbaadaa gizeen bakka tana hunda jee garaa kanaatu nama aaraa hedduu nama aaraa siigaltee qeeroo jenne ma qeeroon ganda qiyyaa akkana qeeroon ganda qiyyaa jaba maali faayidaan ati qabdu qeeroon ganda keetii kan kaleessa laffee qeeroon ganda keetii kan siigaltee eenyummaa teetii fi Oromummaa tana ol qabaa ture arraan tana lubbuudhaan gizee biyyarraa bee yoo biran dhaabbanne maali hijiba dhiisi. Kana jechuun wanni nama aarsu kana. Ilma faatee teenyaa, ilma kadduu teenyaa, ilma maarree hisaabdee gosa hisaabdee deemtee siigaltee ispoonsara Kaanaadaa itti waliin qabdee fidda.
warri qabsoo Oromoo tana keessa miidhame qeeroon miidhamte qeeroon amma fakkeenyaaf asii gad deebitee sii galtee Naayiroobii tanarraa gad deebitee biyya tana keessa nama laalu dhabdee mootummaa biltsiginnaa tanaan tanyaadhamteen beekaa jechuudha. Nama hidhaa jiruu jira amma yeroo ammaan tanaa. Kanaaf Oromoon communitiin Oromoo Kanaadaa communitiin Oromoo bakka hundaa dhimma kana sii galtee irratti xiyyeeffadhaa deema. Wanni isin community jettanii wanni sponsorrii wanni isinii kennamuuf maqaa Oromoo warra miidhame sii galtee warra qabsoo tanaan miidhame warra jireenyi itti hadhaawee biyya keessaa baqatee fi sponsorrii Kanaadaa sii kenname. Ati ammoo fuutee jiti obboo ofaa gurgurta. Obboo gurgurtanii obboo gurguraa jirtan isin beeyne wal beeyna beeta. Kanaaf wanni kun hin barbaachisu. Seenaan isin qabu teessi. Seenaan isin qabu teessi ganaa sii galtee miidiyaa gurguddaa irratti dubbanna yookaan wanni nuti sii galtee waan kana dhiifneef sababa kanaan sii galtee tokkummaa keenyaatu bada jenneetuma waan kana dhiifne malee wanni kun sii galtee sirraa'uu qabaa. Ijoolleen miidhamte hedduutu jira. Ijoollee bira dhaabbadhaa kan jiru yaada kannachuu barbaada. Ajandaa biraatti illee seennee kanaaf mee yaada eenyuuf hin kenname yoo jiraatan mee yeroo takka takka akkana firraa waan jechuudha. Namni keenya kun beektaa uumaa meme mamero abaji guyyaa akkasii furan kuttaa seenaa mee wanni nama dubbadatuun sirriidha moo sirrii miti? Yoo sirrii jettanis mee na barreessa. Jaal Qadir saahiba kiyya jabaa tokko dhufe. Qadir siifin kannaa Qadir Bakar abbaa chaanaala obii abbaa bookee nama jabaa Oromoon qabdu keessaa nama sii galtee rakkoo Oromoon chaanaalii yuutuubii lamaan Oromoo bira dhaabbachaa jiru. Kanaaf warra as keessa jirtanis haa ta'u obii kaja'uu fi bookee kaja'uu subscribe godhaaf bira dhaabbadhaa. Qadir sii kannoo akka kanaafuu yoon jiraanne fayyaada galatoomaa. Dhimmi sii galtee community Oromoo Kanaadaa ganaadha irraa waan dubbannu waan sii galtee sirraa'uu qabu sirreessuun barbaachisaadha. Sirreessuutu barbaachisaadha. Kanaaf waa hedduu godhuu teenya gara fuulduraatti dhugaa dubbachuudhaaf beektaa waan godhamaa jirutti emotional nama godhee nama dubbisa. Wanni inni dubbadheef qeeroon keenya namaan beekuu jira. Namaan sii galtee communicationii waliin qabaachaa turreetu as keessa jira. Hedduutu jira ijoolleen hedduutu jira. Ijoolleen amma biyyarraa baqattee dhufte. Kanaaf sii galtee ijoollee teenya ijoollee kaleessa kabajaa nu godhaa turte har'a kabajaa itti godhuun bira dhaabbachuun gaariidha. Bakki itti sii galtee kufne bakka tana deebinee walii yaadannu wal bira dhaabbannu kun sii galtee kufaatii guddaadha. Kufaatii guddaadha waan kana sii galtee
sirreeffachuun barbaachisaadha. Barbaachisaa yoo barbaachisaa ta'es nuti waan siigaltee miidiyaa gurguddaa rabbaanee dubbanna beekta. Garuu san siigaltee waan dhiifneef jira. Tokkummaa Oromoo kanaa jecha walirra qabsaa'uu fi maqaa wal balleessuu Oromoodhaaf faayidaa hin qabdu jennee itti dhiifnee jechuudha. Kanaaf haalli godhamaa jiru gaarii miti. Akkuma walii galaattu qeeroo teenya bira dhaabbachuun barbaachisaa. Imimmaan goggogaa oowuun hin barbaachisu. Qeeroon hedduu baqatee jira. Hedduu siigaltee rakkachaa jira. Qeeroo tana bira dhaabbachuun barbaachisaadha jechuudha. Qeeroo bira dhaabbachuun gargaaruun barbaachisaadha. Akkasii eenyummaan akkasii kabajamti. Nama kaleessa lafee nama kaleessa siigaltee Oromummaa tanaa fi Oromoodhaaf qabsaa'e moggotti darbuun biyya baqaa keessa laaluu dhabuun kun siigaltee hanqina guddaadha. Hanqinni kun deemee maal fida? Hanqinni kun deemee wal balleessuu fida. Siigaltee diinaaf harka kannuu fida. Egaa namni tokko siigaltee biyya baqaa tana keessatti kaleessa siigaltee lubbuudhaan biyya irraa ba'ee arraan tanoo namni kan laalu hin jiraanne. Namni biyya tana keessaa baasoo kan jiraannu ta'e deemee wanni namni yaadu maal? Wanni namni yaadu diina kanaaf harka kannuu meeshaa diinaa ta'ee Oromoo siigaltee gad deebi'ee mataarra dha'u san yaada jechuudha. Kanaaf akkisan hin dhufne eenyummaa teenya warra kaleessa lafee kana bira dhaabbachuutu barbaachisa. Fira gama duubaa faaraa lakkoofitanii jiti. Fira yoo waan biraa dhabde gosa lakkoofite ispoonsara goota jechuudha. Shame of you. Gaarii miti. Ispoonsara siigaltee nama miidhamee dhufe gosa lakkoofita. Nama keeffixaa qarshii lakkoofitee fudhataa jechuudha. Kun siigaltee waan dansaa miti. Namni kaleessa lafee namni Oromoof jecha miidhamee arraan tana Oromoon laaluutu barbaachisaa jechuudha. Oromoon bira dhaabbachuutu barbaachisaa jechuudha. Kanaan waliin jechuu barbaadu ajandaan kiyyalleen kanaa miti. Ammoo waan siigaltee emotion na godhee jira. Kanaaf ijoollee teenya gargaaruun barbaachisaadha. Ijoollee bira dhaabbadha. Especially communitiin Canada, Australia, America akkasuma qabsoo nuti gootu siigaltee dura qabsoon tana nama si'acha kaleessa lafaa ture har'a bira dhaabbachuu tana qabsoon yeroo qabsoo chi lallabdee qeeroo takka jettee afaan kee kana ilaa huddubantee jiti siigaltee achii deemtee qeeroo jettee akkasiin labsan dhiiftee nama kee fiddee jabaadha jettee akkasii galtee haadiree obboo faatee nama basaasaa ture nama jabaa tokko jettee Kaanaadaa ispoonsara gootee fi baasaa jirtaa jechuudha. Warri silaasii galtee jireenya kanatti dhabee jiruu baqaa tana keessa jira. Kun waan gaarii miti. Waan hamaadha. Waan siigaltee gufuu Oromoo ta'uu jechuudha. Kanaaf kanumaan jechuu barbaada. Mee namni ni yaada kan nuuf jiraatan. Namni ni yaada kan nuuf. Yoon jiraanne mee share godhaa. Yaada kana siigaltee bakka hundatti share goonu wanni irraa dhimmi siigaltee qeeroo biyya baqaa keessa jirtu kana hojii wal qabatee amma kuni waan siigaltee chaanaala xiqqaadha kuni miidiyaa gurguddaarra beekaniin dubbadhu jechuudha. Inshaallah miidiyaa gurguddaa wanni beeku qabdan miidiyaa gurguddaa irratti beetiin ganaa dubbachuu ta'a. Dubbachuuf hin ta'a waan siigaltee barbaachisu yeroo bakka qabsoon siigaltee qabsoo Oromoo ni jaalatta.
qabsoo Oromoo ni jaalatta isaa jaalatta halaalaa jaalatta qabsoo Oromootiif jettee ni oota duuba nama Oromoo gargaaruun beektu qeeroo Oromoo tamiidhamtee biyyaa baate gargaaruun beektu bira dhaabbachuun beektu ni yaadattu san dhiiftee kaadiree obboleessa keessii galtee kanama qeeroo isaa turte Naayiroobii fidaa jirta wal beeyna beeta wal beeyna nama jabaa jettee jiti qeeroo fiddee as fiddee ispoonsara godhuuf jirta kun sii galtee waan hamaadha wanni kun sirraa'u qaba warri community Oromoo Canada waan kana sii galtee wanni kun sii galtee keessa deebi'amee ilaalamu qaba ijoolleen sii galtee kaleessa laffaatee tamiidhamte tani sii galtee jireenya sii dhabde tani sii galtee Oromummaa tanaaf jecha miidhamte Oromoo laaluun barbaachisaadha kanaan jechuu barbaadaan kanaaf akkasi obboleeyyan kiyya yooniin dogongores dhiifama naa godha kanagaa wanni akkana na godhu sii galtee namoota keenya ijoollee teenya sii galtee amma guruppii tana keessa nama jiruutu jira ijoolleen hedduudha ijoolleen sii galtee akka malee mootummaa bilisiginnaa kanaan barbaadamtu tani lubbuudhaan biyyarraa baate hedduutu Naayiroobii tana jira tanumaafi kanaaf inshallah dhaamsa kana sii galtee waan kana sheer walii godhaa inshallah dhimma biraa ni haasoyna waan rabbi nu laafise kanaaf nagaan jiraadha assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh nageetti